akkam jirtan hordoftootaa fi dhaggeeffattoonni caffee raammis arra karaa yuutuubiitiin waa'ee paarlaamaa Itoophiyaadhaatii fi haasawa Dooktar Abiy irraa wanti qodii qashanii dubbachuu barbaada. Waliif sheer godhaa walii dabarsaa. Yeroo hundaa'u karaa Facebook qofaan osoo hin taane karaa yuutuubiitii waan dhufnuuf yuutuubii kiyya subscribe, like fi share walii godhaadhaa walii dabarsaa. Odeessa garii gaafa yeroo nu dhiphattu gaafa yeroo dheertuu hin qabne karaa yuutuubiidhaan walii dabarsinaa akkasitti godhan isin jaa. Wanni paarlaamaa Itoophiyaa irratti ta'e gaaffiileen gaafataman haasawni Dooktar Abiy haasawe gabaabatti nu barsiisu uummanni Oromoodhaa Itoophiyummaa keessatti bakka bu'ummaa takkallee akka hin qabaanne ifatti yeroo itti garre. Eega Dooktar Abiy Aangoo qabatee uummanni Oromoodhaa ajjechaa julmaadhaa, hidhaa julmaadhaa, saamiinsa, xiqqaachuu, biyya ofirraa buqqa'uu, hiyyummaa waa hedduudhaatu uummata Oromoodhaa mudachaadhaa jira. yeroo paarlaamaan Itoophiyaadhaa taa'ee gaafii fi deebii muummichi ministeeraa Dooktar Abiy godhu wanni guddatti ni gaafatama jennee eegaadhaa turre tokko dhumaatii julmaata ilmaan Oromoodhaa Wallaggaa fi Gujii, Boorana, Harargee keessatti deemaadhaa jirtu akka gaafitti ni kaatii gaafilleen kobaattu Dooktar Abiy ibsa irratti ni kennaa jenneeti eegaadhaa turre. Tan lamadaati roorroo ummata muslimaa irratti deemaadhaa jirtu masgiida gubatu qabeenya ummata muslimaa kan gubatu ummata muslimaa kan biyya itti dhalatee keessa guddate keessatti xiqqaatee lammii lamadaa hanqate gaafiin kun paarlaamaa keessatti ni kaati jennee eegaa turre. Gaafilleen kobaattu Dooktar Abiy ibsa irratti kennaa jenneeti eegaadhaa turre. Haa ta'u garuu gaafiin tun lameenuu hin kaane. Kuni gabaabatti keessa gabbu'ee gaafii deebii keessa gabbu'ee ibsuun barbaadu. Waan uummanni Oromoodhaatii fi uummanni Islaamaa beekuu qabuun dubbachuu barbaada. Uummanni Oromoodhaa qabsoo isaatiin qeeroo 5,000 ol wareegee jireenya itti dhabee walitti dabalamsee qabsoo hidhannoota bara 50 olii bu'aa qabsoo kanaatii fi Dooktar Abiy beeta mangistii miliik seenuu yoo taatu garuu arraas uummata hundaa gad tuffatamee dhumaatiinsa akka hin dhagamne, hiyyummaansa akka hin dhagamne, hidhaansa akka hin dhagamne, ukkaamsaa bara kamiyyuu caalaa akkuma bara Minilik, akkuma bara Hayila Sillaasee, akkuma bara Dargiidhaa waan Oromoodhaa fi Oromoodhaa walitti hidhaadhaa hundaafuu mootummaan ammaa kun gurra irraa qabatee jiraachuudha irraa barree jechuudha. Ummata Muslima Itoophiyaadhaatiif ummanni Muslima Itoophiyaadhaa eega gabroonfataan nafxanyaadhaa kara kibbaa gad dhufee Oromiyaadhaa fi biyyoottan biraatis qabate takkaa kabajaa harkatanii masgiida isaanii mootummaan jaartee fi ayyaanni muslimaa tartiibaan kabajamee fi hin beeku. Arraas bara Dooktar Abiy qabsoo uummanni muslimaa falmaadhaa ture. Falmi isaan gaafa TPLF mallas zeenaawatti fincilanii qabsoo karaa nagaa tan irra qeeroo Oromootiif illee fakkii taatu kana gaafa isaan lafa kaa'een haga arraan tanaa kana hin tuffatan. Gaafa mallasuu masgiidni gubatamee mallas gurraan mootummaan gurra irraan qabanne Islaamni qabeenyi isaa gubatee mootummaan gurra irraan qabanne mootummaa cunqursaa haa ta'u malee bakka Dooktar Abiy kan hin geenye. Arra paarlaamaa Itoophiyaadhaa kan taa'e keessatti rakkinni uummanni muslimaa keessa jiru. Rakkinni
masgiida gubachaadhaa jiruu fi qabeenya ummata muslimaa kan gubachaa jiru achirratti gaafiin ka'uu dhabuun ummanni muslimaa arraas Itoophiyaa keessatti akka bakka hin qabne ragaa bahuudha. Arra Oromoonis ta'ee ummanni muslimni Itoophiyaadhaa bakka jiran if arkuun qaban. Yoo arra if hin garre, yoo arra if hin beekne, guyyaan if barta hin jiru. Yeroo mootummaan Dr. Abiy mootummaa nafxanyaa sirna nafxanyaadhaa deebisuudhaaf deema hogguu jennu olola fakkaatti. Waan ololaaf jennu yookaan waan wal dorgommii aangoodhaatiif jedhamutti jijjiira namoonni gariin. Haa ta'u garuu dhugaan jirtu mootummaan Dr. Abiy mootummaa sirna nafxanyaadhaa kan dur deebisu. San dabree mootummaan Dr. Abiy mootummaa fedhii Amaaraa tiisuudhaaf yookaan olaantummaa Amaaraa tiisuudhaaf dhaabbate malee mootummaa sabaa fi sablammoota biraa eeguudhaaf keessattuu kan Oromoodhaa eeguudhaaf dhaabbate sonteen kan Oromoo balleessuudhaaf dhaabbate. Kanaaf ragaan Parlaamaa kanarratti gaafiileen hedduun ka'an dhibbarraa harki 99 gaafiilee ummata Amaaraatiin wajjin wal hidhattu. Barattoota Amaaraa kan ukkaanfame rakkina mootummaa naannoo Amaaraa miidhaa ummata Amaaraa irra gahaa jirti jedhamtu tan diraamaan dalagamee haasawu waa'ee charchiilee gubatee hundi siidhaa Amaaraa walitti hidhaadha. Cunqurfamaan sabaa fi sablammoonni biraatiis tahee ummanni Oromoodhaatis ummata hordoftoota amantii Islaamaa dabalatee warra ignoor ta'e keessa jira. Kanaafu ilmaan Oromoodhaa warreen dogoggoraan soomtanii mootummaan Dr. Abiy tooftaaf kana godha tooftaaf kana jira jiru arra Parlaamaa kanatti dhugaan akka isinii galte abdii guutuudhaan qaba. hordoftoonni Amantii muslimaa warreen yoo dhugatti rabbii fi rasuulatti amantanii amantii teessaniin kabajamtanii jiraachuu barbaadan. arra Parlaamaa Itoophiyaa kataa irratti hangam takka tuffatamaadhaa akka jirtanii fi bakka jirtan if gartanii jirtanii jeetiin abdadha. Kanaafu yeroo tokkoomnee mataa walitti qabannee hordoftoonni amantii muslimaatiis ilmaan Oromoodhaatis sabaa fi sablammoota cunqurfamaa akka keenyaa kan biraa dabalannee yeroo mootummaa Dr. Abiy firraa darbuudhaaf mudhii jabeeffannee lafaa ka'uun qabnu amma boodinaaf. Dr. Abiy filmaata adeemu kanaafis qophiin fakkaattu. Dr. Abiy sagantaa yeroo dheertuu tan Oromiyaa bulchuudhaaf qaba. Garuu wareegan barbaachifne oolchuudhaaf filmaata ammas deemu kana eeguun dirqama. Osoo hin jaalanne dirqamnee wareegan barbaachifne oolchuudhaaf filmaata adeemu kana eeguu qaba. Garuu filmaata adeemu kanatti eenyu fillaa sagaleen teenya eenyuuf deemti? jaarmee kamtu Mirga amantoota muslimaa hordoftoota muslimaa eega. Jaarmee kamtu gaafii ummata Oromoodhaa sirriitti deebisa. Jaarmee kamtu sabaa fi sablammoota biraatii wajjin nagaan nu jiraachisaa. Oromoodhaas ta'e Itoophiyaas ceesisaa yeroon sammuu qabannee xiinxallee qophaa'uu qabnu am sagantaa kiyya karraa kanaa hin xumura yeroo dheertuu fudhu yeroo gaarii qabaadha.